Akkam jirtu daawwattoota Qubee TV oduu isaatii kanaa isinitti himnaa oduu kan isinitti himu ani Addisuu Muluuti. Hordoftoonni amantaalee aadaa wal gargaarsaa yeroo soomaa raawwatan bartee taasifachuu akka qabantu himame. Hordoftoonni amantaalee aadaa wal deeggaruu fi wal gargaaruu wayita soomaa raawwatan yeroo mara bartee itti fufu akka taasifachuu qaban yaa'iin dhaabbilee amantee ibse. Yeroo soomaa namni fedhii foonii irraa of fageessuun fedha hafuuraaf kan bitamu ta'uu fi akka seera amantaa isaatti hojjechaa akka dabarsu ni beekama. Barreessaan yaa'ii dhaabbilee amantii Luba Taagaay Taaddalaa amantiileen hojiilee gaggaarii fi kennaa hafuuraa kan namaaf kennan ta'uu himan. Bartee wal gargaarsaa fi deeggarsaa yeroo soomaa kana amantoonni kan yeroo maraa godhachuun akka itti fufanii fi gorsa abbootii dhaggeeffachuun gocha badaarraa of qusachaa gaarummaa akka hojjetan barreessaa yaa'ichaa dubbatanii jiru. Waajjirri barnootaa leenjii teeknikaa fi ogummaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee hojjettoota mindaa xiqqaan waajjiricha keessa hojjetanii fi kolleejjiiwwan waajjirichaaf itti gaafatamummaa qabaniif guyyaa kaleessaa kolleejjii poolii teeknikaa Inxooxxootti sagantaa deeggarsa nyaataa qoodeefii jira. Hojjettoonni biiroolee waajjirichaa 15 irraa walitti dhufan lakkoofsaan 1766 ol saganticharraa fayyadamoo ta'uu akka danda'an eeruun itti gaafatamtuun waajjirichaa Aadde Habiibaa Siraaj milkaa'ina hojichaaf birrii miliyoona 6,700 ol baasuun gumaachuun akka danda'ame ibsan. Maallaqni kun ogeeyyii tola ooltotaa fi kolleejjiiwwan adda addaa irraa akka argametu ibsame. Kaayyoon sagantichaa inni guddaan miiltoowwan hojii isaanii ulfaatina jireenyaan dhiibbaa irra jiran deeggaruudha. Akka ragaan fuula odeeffannoo hawaasummaa waajjirichaa irraa argame ibsutti itti gaafatamtuu waajjirichaa Aadde Habiibaa Siraaj aadaa wal gargaarsaa cimsuu fi rakkoo isa tokkoo isa kaaniif qooduuf kan qophaa'e ta'uu ibsan. Televiziyoonii Isaat jedhamuuf akeekkachiifni barreeffamaa kenname. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa televiziyoonii Isaat jedhamuuf akeekkachiisa barreeffamaa isa xumuraa kenne. Dhaabbanni kun gabaasota madaala hin eegne qabatamummaa hin qabnee fi tokkummaa fi walamantaa uummataa haala diiguun hojjechaa ture jedhame. Miidiyaan kun saba qoqqooduun eenyummaa sabootaa adda baasuun hojiiwwan seera labsii miidiyaalee 1238 muraa bara 2013 irra darbee haasaa jibbinsaa fi soba ittisuu fi to'achuuf bahe 1185 bara 2012 fi naamusa gaazexeessummaa cabsee jira jedhame. Oduu biyya alaatiin immoo liqiin biyyoota addunyaa baay'achaa dhufuu dhaabbanni maallaqaa addunyaa beeksisee jira. Liqiin mootummoota addunyaa erga weerarri COVID-19 ka'ee as kan mul'ate caalaa sadarkaa yaaddessaa irra ga'uu isaa dhaabbanni maallaqaa addunyaa IMF roobii darbe akeekkachiise. Waggoota 5 dhufan keessatti daballii liqii eegamu irra caalaan Chaayinaa fi Ameerikaan kan itti gaafatamummaa akka qaban hoogganaan kutaa dhimma maallaqa dhaabbata addunyaa Viitor Gaasper gaaffiif deebii Associated Press waliin gaggeessaniin beeksisan. Kana kan dubbatan gabaasa waggaa kan dhaabbanni maallaqa addunyaa roobii darbe ganama maxxanfamuu isaa dura. Bara 2023tti haalli liqii mootummootaa irra jiru weerara COVID-19 dura isa ture caalaa ol aanaa ta'ee mul'atee jira jedhani. Ameerikaa keessatti liqiin mootummaa oomisha dinagdee biyya keessaa irraa argamu waliin dhibba irraa meeqa akka ta'e yeroo ilaalamu bara 2027tti sadarkaa olaanaa isa bara weerara COVID-19 ni caala jedhamee eegama. Chaayinaan gama isheen waggaa waggaan liqaan kun dabalaa akka jiru ni beekti. Kunis kan ta'e Chaayinaan fedhii meeshaa biyya alaatti erguu irra gara fedhii biyya keessaa qabdutti ce'uu isheetiin jedhan Gaasper. Ameerikaa fi Chaayinaadhaan alatti liqiin biyyoota biroo irra caalaa isaa giddugaleessaa fi haala gaarii irra jira jedhame. Liqiin addunyaa dabalaa dhufeef deebii kennuuf dhaabbanni maallaqa addunyaa faayinaansii ilaalchisee haala jiru akka cimsu beekamee jira. Kunis gatiin maallaqaa garmalee akka hin kufnee fi dhalli garmalee akka ol hin kaane ittisaa jedhamee jira. Antooniyoo Guutarees Raashiyaadhaaf loogaa turan sadan jedhu argamee jedhame. Barreessaan olaanaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guutarees fedhii Raashiyaa keessummeessuu akka barbaadan sadanichi dhiyeenya bahee ibsee jira. Sanadichi akka jedhutti Ameerikaan sochii Antooniyoo Guutarees hordofaa turte. Sanadicha eenyu akka baasee haga ammaa beekamuu baatullee Peentaagoon jalaa miliqee akka bahetu himama. Ameerikaan gama isheen sanadoota icciitii kana eenyu akka baase qoradhee adabuuf hojii eegaleera jette. Sanadicha erga toora intarneetii gubbaatti baafame
jalqabamee as guyyaa guyyaan odeeffannoowwan haaraatu ba'aa jira. Jalqaba waa'ee haleellaa waraana Yuukireen yeroo dhiyootti Raashiyaa irratti fudhattu ilaalchisee meeshaalee waraanaa, baay'ina loltoota, kutaalee waraanaa fi bakkeewwan haleellaan itti raawwataman faatu ba'e. Itti aansuun immoo biyyoonni lixaa loltoota jajjaboo gahumsa cimaa qaban Yuukireen keessa qobsiisaniiru kan jedhutu ba'e. Takka osoo hin turin odeeffannoon biraa Misiriin misaayiloota 40,000 Raashiyaaf dhiyeessuuf kan jedhus gabaafame. Misiriin garuu maqaa balleessiidha jechuun haalte.